ammallee yooyaa dhaggeeffatoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Naayiroobii keenya irra dhufu am jalqabu. Koppii irraa keessatti haalli obbo Jawaar Faankee jiran yaaddessa ta'uu himan. Sunuunaan jirra bakka nama guyyaa nyaatiin ture maal turraa eegama. Du'a keessa jirru bakka uummanni utuu qoosuu dhabuuf jirra. Barataa yaabaloo tijjeessan adoo hiriirri jaliin qabini bakki bulee tijjeessanii jedhan. Kumlooni dhaananii horii hin qajeelchanii dhaanan malee jechaan bakka nyaattiitti dhaanan jeesan. Isaanii kan kookkeen bikkuma keessatti haftee haanii bira yaa'anii. Baakfeet ga'uuf Oromoon tokkummaa cimsuu qabdi. Dabalamanii humna ta'an malee kophaa yoo ta'an diinni akka laafatti akka kubbaatitti nu dhiituu danda'a jechaadha. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an Aslii Galgalooti nu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan Amboorraa kaasee hiriirri mormii barattoota qophaa'inaatiin eegalee godina adda addaa Oromiyaa keessatti deemaa jira. Ganam kana magaalaa Balloo godina Boorana keessatti barattoonni mana barumsa qophaa'inaa Shallaqa Jaatanii ta'andu hiriira mormii baanan tokko ajjeefamuu kan madaa'u BBC'tti himan. Barataan ganam kana ajjeefamee Diqqa Dabbasoo bakka buleetti adoo hiriiraan hin eegaliin uleen dhaananii jeessanii jetti ijoolleenis waliin barattu. Saar Dabbasaa akkanaan himu waan muddate. Hiriirri kun wama mormummaa dhiyoo kana naannoo Oromiyaa keessatti barattoonni fuula adda addaa Amboo isaa gartuufaa ba'u jirtan wal qabata. Mirgi gaafatan kun tokkoffaan ijoolleen kutaa 12 haa qorumsiin kenneef akkanumaa ciiktituun haachiin gariyaatiin beekna akkanumaatti urii baratanii namni cuftii hojii gubbaa jira. Hojiin mootummaa hin dhaabatin ati kaawbaan honni cuftii hin dhaabatin barataan akkamaa barumsuu fi dhabee maatiin namaan daddabdee ciiktu. Maanii rakkoowwan kana maan jedhanii mirguu fi karaa hiriira nagaatiin sila gaafatan gabbu'aan wanni guddoo sila kanuma. Kaan immoo rakkoo Oromiyaa keessa jirtullee bal'innaanii waan jira sila namni yoo hiriir ba'u waan hedduu haasa. Kanuma haaluma jirtu hancuuf bonaa wal qabatee waan rakkoo horsiisee bulaa kan keessa jirtu akka gara Booranaa halleen akka bonii jajjabaatee kanaaf namni nama laaluutti hin jirre akka horiin namni akkamaan nama sa'ii jedha deebuun baduu jiru akkana kanaa wal qabata. Rakkoon isa muddate maarree hiriira eegi baatan? Rakkoon muddate mucaa tokko ijoolleen eegi hiriir baateen booda poolisiin humna adda isaan dhuftee ijoollee rukutte amma fuula sanaa dhufanii bakka barataa tokko uleen dhaananii fuula kanaatti ijoollee bittinneessanii mucaa dhaananii akkuma looni dhaananii. Loon lakkeessii horii hin qajeelchanii dhaanan malee jechaan dhaananii akkuma bakka nyaattiitti dhaananii jeesani. Mucaan kan kookkeen bikkuma keessatti haftee haanii bira yaa'anii mucaa hospitaala qabeen naannoo yeroo hafuuran arganne ciche. Namni bira mucaa tokkotti gara harka kana rasaasaan rukutame. Ulleen hospitaal jira kaan immoo yoo hospitaalaan baanellee ijoolleen nu jeetettee naannoo waajjira poolisiitti ijoollee galayaa jirtu rasaasaan mucaa tokko jilbi cabsite. Ulleen hospitaal jira kan immoo reefuun dabarsan jechaa jiran immoo laftiin ammaan tana nama ayyuu qabuun kan balleessanii namni tokko ulata kan jiru namni nu abittinnaane. Kana kanaatti laaf jira. Gurbaa kan ijoollee keessa marsanii maaf ijjeessan? Gurbaan kun yeroo ijoolleen yeroo dhaanam kana inni fulumirrii bisa jira. Ijoolleen immoo alaa dhuftee taan immoo taa'ees jirtullee baqattee manaa galtee taalaallee baqattee iddoo biraa gortee mucaan immoo kagartee waan fincaaniitii gaddeebi'u ofuma mana bultii haanti sila fuulli kataa jiddumtaan deemu afaan nama bu'e. Homaa qubiin qabu mucaan hirriiba ka'e wayaa hirriiba ka'een gubbaa ambodi beekni ruuntaan malee homa ofirraan qabu shirriiti malee fulum hirriiba tilakki fulum bultiiti wanneen fulaa iddoon usteelii haatolii xiixaane usteelii jedhanii iddoo akkasiiti fulaan gidduum sun keessatti akka du'a tolchanii kun goggeen keessaa tarsa'anii reef haallee fuudhu dhowwanii nam dhaananii eegee reef kaan bajaaja kan ijoolleen hospitaalaan dhaqqabtee baay'ee dhiichayyoo. Hojjetaa kutaa qorsaa hospitaaliyaa bal'ootti diriirsa Tashoomaa madooleen sanbirduuf tagamii jedhee gaafadhe. Nami madaan amla moo nam sadii akkana fakkaata. Tokko madaan gara jilbaa kanaan cabeema waan jedhani soorrifeer godhanii jiran. Eessaa rifaa tochaan? Laayita sooddoo na fakkaata. Kaan ammoo asuma harkirraa xiqqoodhaan na fakkaataa sun jira. Gurbaan lubbuudha moo filatee san fidanii? Moo achitti lubbuudha moo qara fulumitti dhaananii lubbuudha? Achuma lubbuudha beeluuf na fakkaata. Asuma amma reeffee asuma jira malee achi lubbuudha beeluuf. Qawween dhaan moo ulumaan dhaanan? Qawween ulumaan. Gammootummaatiin bulcha godina Booranaa Abguyoo Galgalootii fi hoogganaa bulchiinsaaf nageenyaa Jaarsoo Boruu bilbilee fi argachuu hin dandeenye.
Jawar Muhammad Baqqala Garbaa Hamza Booranaaf Shamsuddin Xahaan guyyaa 12ffaaf lagannaa nyaataa jiraachuu abukaatoof maatiin isaanii BBC'tti himan. Haati warra obbo Baqqalaa aadde Hanna Ragaasaa haalli namoonni kunneen keessa jiran lubbuu isaaniitiifuu ka sodaachisuu jetti. Maatiif abukaatoo dubbisee gabaasa kana qindeesse Hamza Hussein akkanaatti sanitti hima. Waan ammaaf haasofnu hin qabnu nunaanee jirra bakka maaloo obsaadha. Du'a keessa jirru bakka. Har'a deemtanii ilaaltanii turtanii? Ammuma sammaa ijoolleen achi jirti du'uma keessa jiru. Uummanni utuu qoosuu dhabuuf jirra. Akkami haalli kun agabuuma ta'anii namni du'uuyuu danda'ama waan isinis waan isin geessitaniifis isin hirkaan fuudhan immoo akkami waan saamee? Obboleessa koo guyyaa 12 dabarreerra ergaa nyaata qabannee seenne nama guyyaa 12 hin nyaatin ture maaltu irraa eegama? Haati warraa gaazexeessaa Mallas Dirribsaa aadde Taaddalech Margaas Mallasaan daran laafee jiraachuu nutti himan. Fayyummaa isaaf yaadda'uun cinaatti haalli maatii isaanii daran yaaddessaa ta'uu ka himan aadde Taaddalech akkaawuntiin baankii lamaan isaaniiyyuu ka duraan cufamee ture ammallee akkuma sanatti jiraachuu himan. Gama kaaniin abukaatoo obbo Jawaarfaa keessaa tokko ta'an obbo Kadir Bulloo haala namoonni kunniin keessa jiran har'a isaa booda dhaqanii hubachuu dubbatan fayyummaan namoota kunneenii haala yaaddessaa keessa akka jirus himan. Amma biraa baane ammaan tana boonaan laafee ture innaa sana akkuma biraa taa'uu hin dandeenye daawwitillee kalee kana lukkuba jedhee taa'uu hin dandeenye kan biraa Mallas Dirribsaallee dhibamee iraan gadi hin baane kaakkuwwan dadhabanii turanii gara as deemnee ammoo gara Jawaari foodi deebinu mastimmaa waqtas isaanii dadhabeera ijoollee lama admiitii godhanii hospitaalatti Arafaat Abubakarii fi Boonaa Tibbillee isaan hospitaala galaniidha. Kaan immoo amma isaan booda kan obbo Jawaari birallee ture aktuaalii mastimmaa dadhabaniiranii keessattuu Jawaar kan malee dadhabeera. Doktorallee gaafatee ture doktarri kan jedhan nasrallee inni admiitii ta'uu qabaa hospitaalatti jedhanii. Kaanoo obbo Hamzaa Booranaa obbo Baqqalaa fa'aan Shamsuddin Xahaan. Dadhabanii. Ikkoo Shamsuddin ture ijoollumaan hin jechi. Namni jumallee dadhabaniidha. Keessattuu dhokkadee akka namni koo akka baay'ee laafeen wanna jireessu obbo Baqqalaa. Haadha immoo baay'ee Jawaar sagalee yoo qabatee dubbisuu dandeenye. Ka jedhan doktoroonni ka jedhanii midhaan yoo lafa keessaa fidatte akkuma deebi'ee nyaataa beeki. Inni mataan isaatu rakkoo biraa uumaa jirani. Toksiikii yoo uumaa jirani. Kanaaf kana kam akkaatutu jedhanii ibsatanii akshaalii laafeen dubbisuu hin dandeenye sagalee yoo qabatanii. Namni tokko nyaata malee haga turuu qaba. Namni deebii kennuuf hin jiru yoo ta'e hagamitti turuu danda'u eenyutu immoo itti gaafatama waan irra ga'uu fi seerri maal jedhamee gama lagannaa nyaataatiin mormii yookiin mufii ofii dhiyeeffachuu qabatee waan jiru. Kun mirga siyaasaati. Qaamni tokko gaaffii seeraa hin kaasaa gaaffii seeraa sanii seerummaa yoo qabaate kan deebii kennuu qabu qaama mootummaati. Kanaafuu dhimma akkana yoo uumamu karaa fedheensootaatti itti gaafatamne inni jaalala mootummaadha. Maaliif mootummaan fayyaa namaa eeguuf nagaa namaallee eeguuf mirga namaallee eeguuf dirqama waan qabaniif jechaadha. Ammoo obbo Kadir wanti ittaanu maal ta'ame amma namoonni kun dadhabaniiru akkasitti protesti gochaa turanii haala kanaa itti ufuun immoo cimaa wanti ittaanu maal ta'ame gama keessaniinis maal gootu? Garri maal ka jedhan gaaffiiwwan keenya ka simbira kaafni qofaa gaaffiin keenya hamma deebi'utti isaan ka jedhan fakkeenyaaf qabsoo kana uummata Oromootti dadhabee asiin ga'e haa ta'u malee qabsoo kana keessatti biiroon keenya cufamee hoogganaa paartii keenya dikka haga gadi hidhamee bakka jirutti Oromoon politikaa ofii deemsifachuu bakka sababametti kun kan arguu qabnudha. Du'a uummata keenyaafuu kan arguu fi fayyaa nuuf hin kennu kanaaf wanti godhuu dandeenyu irratti murteessuudha kan jedhudha haalli diffatu. Dhaggeeffattootni oduu gabaabaa addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaan ministeerri muummee mootummaa ce'umsaa Sudaan Abdallaa Hamdok Itoophiyaa waliin waraana takiinseenne ejjennoo hin sochoon qabnaa jedha. Akka miidiyaan suuna gabaasetti Hamdok dhimmi daangaa kun barkum 1902 irratti walii galame ture jedha. Jechi kun eegi marii jidduu isaatiif ergamaa gamtaa Awurooppaa fi ministeera dhimma alaa Finlaand Pekka Haavisto. Dhaabbatni nyaataa addunyaatiif mootummaan Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti deeggarsa dhiyeessuuf walii galtee ga'an. Dhaabbatichi namoota miliyoona 1,300 ta'an deeggaruu fi nyaata meetirii toonii 20 raabsamuu eegaluu himan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad guyyaa lamaan dura Tigraay fi guutuu biyyaatti daraaraa namoota gawwaanqisuun dhimma dursa kennaniif ta'uu ibsan.
Soomaaliyaan guraandal 8 kafleenoo pireezidantummaa geggeessuuf malta dabarsuun biidhim tasgabbii siyaasaa keessa galchaa jirti jedhan yeroo aangoo pireezidantii ammir jiru Mohamed Farmaajoon wiixatarra xumuram. Dorgomtoonni pireezidantummaa paartii mormituu yeroon Farmaajoo waan dhumeef akka pireezidantiitti isin laalluu jetti. Ministeerri Israa'el Benjamin Netanyahuun himata malaamaltummaa kamaan murtii dhiyaatee Jerusalemitti eegalame mormate. Netanyahuun gubboo fudhachuun qabeen mootummaa waliin dha'uu fi seer diiguun himatam. Israa'elitti bulcha barcummaa jiru ka duraan himatam ta'a. Gaazexeessituun Awustreeliyaa Cheng Lane ta Chaayinaatti ji'ootaaf to'annoo jala ooltee iccitii biyyaa biraaf dabarsuun himatamte. Cheng duraan miidiyaa mootummaa CGTN jedhamuutti TV gubbaatti dhiyeessaa turte. Mootummaan Awustreeliyaa dhimma hidha isa ilaalchisee yaaddoo qabu mootummaa Chaayinaaf irra deebiin beeksisee ture. Waggoota 50 ol atti keessatti ka dabarsee Dr. Kabajaa Artist Ali Birraan dhiyeen kan seenan jireenya isaa kitaaba barreeffamee maxxanfamuun eebbifam. Kalee mootummaa naannoo Oromiyaa qoodinni guddinni afaan Oromootiif ati Oromoo keessa qabuuf qophii galateeffannaa isaa dhiyeessite turte. Ali Birraan kaadoo lubbuun jiru galateeffannaa isaa argee carraa ajaa'ibaa argatee jedhanii namni hedduu miidiyaa hawaasummaa irratti faarsaa ool. Abbaan of hin faarsu dhakaan of hin darbu ka jedhu Ali Birraan seenan itti dabarsee kaanirraa gabaabinaan akka naannoo qooda.